Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota YouTube channel Khadija Oromoo jalatti horoon argamtan akkam jirtani akkam yeroo kana eeggattan hunduma keessanuu bakka isin jirtanii nagaa fi rahmata rabbii isinii hawa. Egaa akkasuma nullee gara keessan dhufnee jirra, nu simadhaa, nu nifatinaa isiniin jenna. Egaa walitti dhufeenya gammachuu kan keerii kan jaalalaa akkanota abdii qaba. YouTube channel kana haarawaa banadhee hundumti keessanuu seenaa, share, subscribe, like godhuun na jajjabeessaa. Inshallah anillee wantoota tokko nama barbaachisan qabadhee akka isinii dhufu abdii qaba. Egaa kaa jechuudha ilmi namaa tokko kennama rabbiin isaa kennu hunduu adda adda qaba waan ta'eef wooguma beekanirraa wanta nama irraa baratanii fi wanta nama barsiisan baay'eetu jira. Egaa YouTubeota kanneen irraa wantoota baay'ee barachuu dandeenye jira. Akkasuma hundi isaayyuu namni addunyaa kanarra uumamee dhalate kalaqa adda addaa qaba waan ta'eef egaa anillee inshallah wanta babbareedaa qabadhee YouTube kanarratti dhufee ofiifis waa barataa, isinirraas waan beeku isiniif qoodaa, isinirraallee waan isin beektan qoodamuudhaaf ani yeroo hundumaa qophiidha. Egaa hundumti keessanuu walaa jajjabeessinuu, namni tokko yoo wal jajjabeessee karaa toltuu takka irratti yookiin immoo wanta rabbii isaatii fi amantii isaatiinis walitti sambuufne irratti yoo wal jajjabeessee rabbiin nama birattis jaalatamaadha. Kanaaf hundumti keessanuu bakka jirtanitti wal jajjabeessaa. YouTube keessanis share, subscribe, like walii gochuudhaan wal bira dhaabbadhaa. Akkuma nama saba addaa saba biraatti nus wal jajjabeeffannee harka wal qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa jechuudha anis akkammoo isinii waliin wanta isin beektan isinirraa baradhee ka ofii beekus isinii qoodee waliin adeemnee bakka guddaa geenyu abdii isinirraa qaba. Egaa akkatti isin nu simattan isintu beekaa. Kanaaf yeroo jalqabaatiif tokko jedhee viidiyoo hadha waraabee jira. Egaa hundumti keessanuu viidiyoo kiyya kana laaluudhaan na jajjabeessitanii mooraalii natti gootanii akkan jabaadhee YouTube channel kanarratti hojjedhee beekumsa kiyya kan rabbiin naa kennirraallee isiniif qoodee gahee dubartummaa bahuu abdii isinirraa qaba. Maaliif ilmi namaa tokko wanta tokko nama himuuf yookiin wanta tokko nama barsiisuudhaaf dirqama barumsaa digiriidhaan eebbifamuu qofa osoo hin taane nuti warroonni shamarranii biyya ormaa kana keessatti wantoota baay'ee barachuu dandeenye waan ta'eef kanaaf nu hundinuu jabaannee wannuma beennurraa walitti dabuu baannee wanta qabaniin gabaabanii akkuma Oromoon jechisanii wal jajjabeessinee yoo gara fuulduraatti adeemnee jenne bakka guddaallee gahuu dandeenya. Kanaaf hundumti keessanuu YouTube channel banattanii ani homaan beeku jettanii sodaachuu osoo hin taane ilmi namaa kun wanta hedduu beekaa uumamumaan jechuudha. Gaafa rabbiin nu kalaqe kennama addaa hundi kennaayyuu akkuma ishaaraan quba kennaa kun adda adda ta'e hawwiin kennas wantoonni nu barbaannus wantoonni nu addunyaa kanarratti feenus baay'eedha. Kanaaf warroonni YouTube channel banattanii irra hojjechuu sodaattanii hin sodaatinaa isiniin jira. Egaa ka anillee akka jabaadhee yeroo hojjedhu immoo abdii qaba. Wanta hin taane wanta amantaa kennaan walitti nu buusu akkasuma wanta hawaasa kennaa walitti nu buusu wantoota adda addaa siyaasa garaagaraa irraa fagaannee jabaannee yoo hojjenne namoota hedduufis fakkeenya jijjiiramaa ta'uu dandeenya. Namni tokko kan jibbamu kan nama birattis jibbamaa ta'ee argamu nama waan fasaada hojjetuu fi akkasuma immoo nama waan hin taane dalagu jechuudha. Kanaaf warroonni YouTube irratti viidiyoonas baanee waraabuu hin sodaannaa nulee yaa'aa jettanii sodaa akkasii qabdan wanti isin sodaattan hin jiru. Ofitti amanamummaa yoo qabaattan ilmi namaa tokko ofitti amanamummaa qabaate bakka barbaadees ni ga'a, kaayyoo fi mul'ata isaa birallee ni ga'a jechuudha. Maaliif murteessaan siifii si qofa waan ta'eef namni tokko jiru addunyaa kanarratti namni siif jiraatu hin jiru. Atis jireenya dhuunfaa keetii jiraatta. Akkasuma immoo namni biraallee jireenya isaa jiraata. Kanaafuu haga jiru addunyaa kanarra jiraanne keessatti nama sodaachuu osoo hin taane rabbii keenya kan nu uume sodaannee wanta dalanuu keessatti isa sodaannee yeroo hundumaa akka bakka yaanni geenyu akka bakka barbaanne geenyu san ofitti amanamummaadhaan yoo lafaa kaane hawwiin ilma namaa kamuu
galma ni gaa jechuudha. Kanaafi ati nama dhugaadhaan kutannoo murannoo qabu yoo taate wanta kamuu hojjette rakkoo keessaa bal'ootti ba'uu hin dandeette. Garuu nama sodaatu, nama yeroo hundumaayyuu hin danda'uun naan mijaa'u hin sodaadhaa jennee kan gadi of qabnu yoo taate bakka guddaa ga'uu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana YouTube chaanaala namni hundinuu banatee mana isaa keessa taa'ee kallattii baay'eedhaan barumsa baay'ee irraa argataa jira. YouTube kanarraallee waa baay'ee barachuu dandeettanii. Sooshaal miidiyaa yeroo ammaa kana dhufe albee gara lamaan qaraati. Yoo abbaan rogaan itti fayyadame waan addas barus si fayyadu jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu jabaattanii haala gaariidhaan cimtanii yoo irra hojjettan bakka guddaa gahuu dandeettanii. Sodaa tokkoon malee akkasuma immoo wantoota gara kufaatii fi isin saaxilan irraa yoo fagaattan bakka yaadan gahuu dandeettanii. Bakka jirtanii yeroo hundumaa turtuu walii yaadaa, gammachuu walii yaadaa, guddina walii yaadaa. Tokko yoo guddate keettaanus akka guddatuuf harka wal qabaa, wal jajjabeessaa. Yeroo hundumaa nama jaalalaa fi kabajaadhaan wal dhaggeeffatee waliin gara fuulduraatti adeemu yoo taatan bakka guddaa gahuu dandeettanii. Egaa kaa hundumti keessanuu jechuudha. Namni karaa keerii yookiin karaa toltoota irratti wal jabeessee hamtuu irraa wal orge Rabbii isa uumaa isaa birattis galata guddaa qaba. Kanaafuu hundumti keessanuu jabaattanii akka irra hojjettan abdii isin irraa qaba. Hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa yaa ilmaan Oromoo hunduma keessanuu. Viidiyoo biraatiin haga deebi'ee dhufuuf viidiyoo hadhaa asuma irratti dhaaba. Irra deebi'uudhaan share, like, subscribe godhuun na jajjabeessaa. Wantoota baay'ee isinii qabadhee dhufaa. Jireenya gaarii isinii hawaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.